Audio Jungle. Deebi'ee dhufa abbaan keessa nama namaadha. Natti beekee dhiisee hin jedhina Waaqayyoon. Abiraamiin Waaqayyo umurii waggaa 75 otuu inni jiru hin sodaatin ittiin jedhe. Waggaa 75 jiren Waaqayyo gaafa dhufu jecha torba itti jecha beeka. Torba. Tokko warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si salphisan nan salphisa. Warra si abaaran nan abaara. Omon biyya lafaarra ta'uu dhiiggatti eebbifamoo ta'u waan torba itti kalmaan biraa sokke. Waa sitti meessi biraa deemeera Waaqayyo. Sitti meessi biraa deemeera Waaqayyo. Tokkoyyuu haa ta'u sitti meera qabi kaartee mirgaadha jechuudha. Waa sitti meera Waaqayyo. Waaqayyo ragaa godhu inni Waaqayyo siin jedhe utuu siin ta'iniidhaaf. Inni Waaqayyo siin jedhe utuu akka nama sooftii kana marmaree adda isaa keessa kaasee kiisii keessa kaa'atuutti utuu akka qabeenyaa jettiin ilaaliniidhaaf. Booddee Abrahaam waggaa 99 waggaa 25 booddee deebi'ee raawwatameef hin dhufe akkuma Waaqayyo jedhee Yisihaaq. Eessatti bade namoonni baay'ee waldaa keessa badan jannatuma keessa gooftaa Yesuus miliqanii dhokatanii ta'an lama ta'an eessa jirtaa gaafa Waaqayyo abbaan ittiin jedhu qullaa koo taananan si dhokadhe eebsitti bakkatti qullaa kee taate eewti iddoo gadhiisisin jennaan iddoo gadhiifte. Namoota baay'eenii kaan hiriyaati iddoo gadhiisisaa, kaan hiyyummaati iddoo gadhiisisaa, kaan ufatu iddoo gadhiisisa. Namoonni baay'een hojiidhuma dhabanii waldaa dhaquun isaa jibbisiisa. Gaafa immoo Waaqayyo qabeenyaa gaarii itti kennu biizii ta'anii waldaa dhaquu dadhabu. Deemee ishee tokko daqiiqaa tokko sammuutti deebi'aati akka itti Waaqa nu danda'e ilaalame. Amma Waaqayyo kuni gaafa harkaa dhabnu harkaa dhabuun nutti baay'atee, beelli nutti baay'atee, qorumsi nutti baay'atee jennaan waldaa dhaquu nu jibbisiisa. Hirra akka isa dhugaa qabna. Waaqayyo immoo balbala hojii immoo nuu banee hojii nuu kenna. Gaafas immoo biizii taane. Gaafas immoo biizii taane waldaa dhaquu nu dha'u. Amma waldaa dhaquu inni kun rakkoo iyyuu qabu. Manatti kadhannaa nu dha'u. Amma inni kuni bakka tokkummaa obboloonni itti Waaqayyoon kadhatan waldaa sirriin manni Waaqayyo inni sirriin jireenya keenya kan laphee keenya kan. Taalaala. Iddoo isaaniitii gadhiisanii qullaa koo taanaan siroo kan eebsitti akka qullaa kee taate. Eebsitti. Bareedaa qabaatu eessatti baddeedhaani. Eessatti baddee. Dabala eessatti baddeedhaani. Eessatti baddee. Nan dhoksinatti baduun kee noollee eessatti baddeedhaani. Ilaa dhugaa Waaqayyo argaa jira. Namoota mee akka nama waan diimataa wayii waan ho'aa wayii afaan keessa jiru dubbachuu namoota dhaban argaa jira. Namoonni kun yookaan seexana shakkamu yookaan immoo badaniiru. Waaqayyo ragaa godhu manatti hima. Yookaan badaniiru yookaan seexana qabu. Gaafa tokko Wangeela Luqaa keessa waan sadii wal faana bade. Waan meeqa bade? Tokko mucaa, lama warqee, tokko maal? Hoolaa. Waan sadii bade. Tokko manuma keessa bade. Tokko bakkeetti bade. Tokko hin jedhe. Eeyyatti bade tokko hin jedhe. Inni immoo hin awwaalame jedha. Inni mana keessa bade eessa argame? Manuma keessa argame. Inni bakkee bade hoo? Warri mana keessa badanis warri bakkee keessa badanis harka koo bal'iseen simadhaa hin galu jalaa jira Yesuus. Mana keessa bade tokko immoo bakkee bade. Amma mee nama tokko taa'aa ilaala. Aarii wayii nurraa qabaa moo jedha dubartoota. Tokko waa gaafa mana keessa kaa'an nam tokko waa mana keessa iddoo tokko waa si dhoksee gaafa barbaadu iddoo si dhoksisana waan beeku iddoo sana sitti himu. Ati bakkee barbaaddaa mana keessa iddoo baay'ee barbaaddaa iddoo dhoksanii akka salphaatti hin argitu.
isa bakkee nama namattuu himattee argitu isa mana keessa bade garuu kan salphaatti hin argitu wanti mana keessa bade garee bukoo jira wani kaan calletti hin jiraam wanti mana keessa bade baay'ee rakkisaadha hin argamu dafee yoo kana doo wanti si jalaa belee yoo shakkiidhaan iddoo dhokataa maaliif beektu bakkee caalaa iddoo dhokataa mana keessa dawoo doo mee kutaa manaa fayyaad mee ciisicha jala fayyaad mee televizyiinii faa jala yaad waan fayyaad mana keessa kutaa baay'ee jira mana keessa iddoo dawoon meeshaa tokko sammuu telebii waan mana keessa yaadime mana keessa da'oo baay'ee jira caakkaa miti bosona miti garuu manuma keessa waan harki namaa jira garuu da'oo baay'ee qaba lafa waa dhokatu waan baay'ee jira amma mee namni baay'een isa bakkeetti bade caalaa isa waldaa keessa mataa beeksifate tura akkisaadha waraabessa ta'ee nagaa fakkaata garuu jireenyi isaa badee maaloo gooftaa koo galanni siifa ta'uwa har'a gaa waaqayyo warra kana dalanaa jechaa jira narka keessa mirgaal fuudhaati hin galameedhaa dubbadhaa dabala hin galameedhaa dubbadhaa hennaan gaafa akka qullaa kee taate eeyoo sitti mee gaafa gooftaan yesuus ittiin jedhu waaqayyo gaafa inni ittiin jedhu waa jalqaban wanticha sirriitti himama wal loluun eessaa jalqaba ilaa kunoo ishee kana hewaani addaami gaafa afaan isaati baafatu awwan tokko rakkina qabu balleessaa qabu gaafa afaanii baatu dhaggeeffadhaa gala waan tokko dogoggora si qabu balleessaa si qabu maa inni jennaan waan akkasina godhe waan jennaan awwan tokko rakkina qabu anaan bofichas akkasina godhe inni ishee kanadhaa inni ishee kanadhaa inni ishee kanadha dafii harka mirgaacha na ilaalchate wayyoo haala kokkaattutti lafa ilaaltee sanii tokko annaa qabatu waan siin jedhamu qaba waaqayyo ragaa kooti har'a ganama kana hin amantaa dhugaadhumatti dubbiin waaqayyoo kun akka inni nama fayyisu akka inni dubbii jireenyaa ta'e akka inni balbala jireenyaa namaa banu akka inni foonii mafuura nama eebbisu hin amantaa yoo baay'ee barattee ta'e iyyuu gowwummaan dubbii sagalee waaqayyoo kana amantaadhaan jettee fudhatta hamammachuunis taanee hin jetta akkama dhugaadhee mirgaa kana ilaamee cimsi eenyu diriti hin dhagaamu ilaamee har'a ganaamee warri walitti qabatanis warri wal keessa baranis harki koo bal'atee har'aa kaasa nama haaraa ta'e yesuus yaa rabasuuka har'aa kaasee balballi koo hin banamaa hundanitti godheera yesuus otuu riisarchi godhe waan baay'ee nurraa argama gooftaa qulqulluu taadhaan malee namni tokko as keessa warra nama 50 oolu karaan jireenya immoo jaalala dhageessanitu hin xinnaata malee namni nama lama sadii hin oolne hin jiru as keessa karaan jireenya immoo karaa darba ati mootummaa waaqayyootiin ala jira garuu waldaa keessaa faarfatte wangeelaa wasitti kennu immoo mokkorte isoo yeroo iyyuu as dhiifte malee dhummoo bareettee yoo lallabaa turte gaafa kwaariima jalqabduu sagantaman daraaruu deddeemaafaa turte namni si waamaa ture sitti qabbanaa amma garuu dhugaadha gidduutti sitti qabbanaa amma loo namaan oodaa jirti safaraan oodaa jirti arrabi kee akka billaa qaramaati yoo teessi makuma namaatiin teessi buna shinii tokko dhugoodhaaf nama 10 maqaa balleessiti kaaffee tokko xaawulaan 50 maqaa balleessiti otuma harkaa wajjin teessatti wajjin nyaattu deebisee mu nyaatte maqaan kee mopheenteera wangeellee mos kanan jaallatu amma anillee maattu dhibee miti iddoo garaabadhee bareechee waa biraatti illee bira danda'a garuu mootummaa waaqayyoo keessa ala jirtaati gaafa gooftaan deebi'ee dhufu biyya lafaa kana irratti immoo qabeenya guddaa waaqayyo sii kennee makiinaa guddaa waaqayyo sii kennee fooqii guddaa waaqayyo sii kennee mootummaa isaa keessa qooda qabdu yoo ta'e maarsi godha abiddatoo si eegaa jira otuu ta'e asitti gubattee achitti qabbaneeffachuu wayya malee asitti rakkattee achitti duroomuu sii wayya malee asitti harka dhabdellee achitti harka guutuu ammaarrachuu wayya malee achittoo hiyyeessaaf sooressa jechuun hin jiru asittoo wayyaadhaan inni bakkuma namaa dhaabuun hin jiru achittoo gariin wal qooduu hin jiru achittoo afaaniin wal qooduu hin jiru gadi baay'ee mirga waaqayyoon irraa kaasee balbala qabeenyaa iyyuu cufee balbala mootummaa isaa siif haban